Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Kabajamoonni abbootiin keenya, luboonni, jaallatamtoonni daaqunoonni keenya, akkasumas ulfaatoo kan taatanii abbootiin, harmootiin, obboleewwan hundumtuu nagaa Waaqayyoo akkam jirtu? Akkam turtanii? Akkam ooltanii? Ameen. Dhugumatti galateeffamuun kan isaaf malu fayyisaa addunyaa Waaqa keenyaaf bara baraan galanni haa ta'u. Baga ayyaana cuuphaatiin isin gahe. Egaa guyyaan kun guyyaa ajaa'ibaati. Waa'een cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra deddeebinee yeroo baay'ee waan baranneef seenaa isaa hundumti keenya beekna. Tarii har'ammoo kallattiin ittiin ilaallu akka eeyyama Waaqayyootti walakkaa galaanaa dhaabatee ajaa'iba agarsiisee mata duree jedhu ta'a. Eessa dhaabbatee? Walakkaa galaanaa dhaabbatee ajaa'iba agarsiisee. Cuuphaan yookaan ayyaanni cuuphaa gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaanota fayyisaa keenyaa gooftaa keenyaa manni kiristaanaa keenya kabaju keessaa warra gurguddaa keessaa tokkodha. Ayyaanni kun dhugaadhumatti ayyaana ajaa'ibsiisaadha. Ammam akka ajaa'ibsiifatan, ammam akka dinqisiifatan hin beeku. Garuu dhugumatti ayyaana ajaa'ibaati. Tarii immoo anaaf iyyuu kan natti mul'isu akkamitti kabajachaa jirtu ayyaana kana? Akkasii gammachuun fuula keessan irraa harkaan rukutamuu sana barbaacha osoo hin ta'in laphee keessan keessa kan jiru guutee dhangala'uu isaa mul'isuuf eeyyee dhugumatti faarsaa galataatiin akka ajaa'ibaatti kabajannee yeroo kana geenye rammas hin xumurre itti fufaa. Egaa cuuphaan gooftaa Yesuus Kiristoos ajaa'ibaa jenneerra. Akkamiin nama ajaa'iba? Dhugaadhumatti uumaan harka uumama isaatti cuubamuun nama ajaa'ibsiisu. Dhugaadhumatti gooftaan harka garbicha isaatti cuubamuun kasoominni gadi of deebisuun hamma kana ga'u dinqii ajaa'iba guddaa miti. Inni mudaa tokko yakkaa tokko cubbuu tokko hin qabne cuuphaa gaabbii yookaan qalbii jijjiirrannaa cuubamuun isaa nama hin ajaa'ibsiisu. Hagam gadi of deebisuu, hagam kasoomina uffachuudha kuni. Dubbiin cuuphaa dubbii kasoomina yookaan gadi of deebisuuti. Sana keessatti of ilaaluu nu barbaachisa. Eeyyee cuuphaan gooftaa keenyaa iccitii caalu iccitiin sadummaa yookaan sillaasee kan ittiin mul'atedha. Waaqayyoo dhoksaa iccita jabaa sana samii banee yookaan dhoksaa ifa baasee guyyaan itti mul'isedha. Kun ajaa'iba miti. Sadan waaqa tokko jennee amanuudhaaf qaanii tokko malee akka ragaa baanuudhaatiif cuuphaatiin ifni kun nuuf ife. Waaqaatii fi lafni kana yommuu arganii ajaa'ibsiifatanii dhugumatti inni walakkaa galaanaa dhaabbate kuni ilma Waaqayyoo Yesuus jedhanii ragaa ba'anii. Lafarraati inni qulqulluun Yohaannis waaqarraati abbaan isaatii fi hafuurri qulqulluun ragaa ba'anii. Maal ragaa ba'anii? Inni galaana keessa dhaabbatee jiru kuni inni ajaa'ibsiisaan kuni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ta'uu isaa ragaa ba'an. Egaa Wangeelaa afuranuu irratti waa'een cuuphaa gooftaa keenyaa barreeffameera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 amma 17tti ganama abbaan keenya nu dubbisaniiru. Amma sirra deddeebi'amee Maarqos irraa, Luqaas irraa, Yohaannis irraa kan barreeffame dubbifameera. Dubbifannu gallee yeroon keenya deemaa waan jiruufi gaggabaabinaatiin mee waa xiqqoo waa'ee ajaa'iba walakkaa galaanaatii mul'ate kana ilaalleetu gargar baana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessatti cuubame? Yordaanositti cuubame miti? Yordaanositti yommuu cuubame naannooma sana jiraayyuuti Yohaannis addanaa cuubaa irtaa hidheetti gore miti. Karaa fagoo Galiilaatii jedhe qulqulluun Maatiyoos immoo barreesse. Gooftaan Yesuus Galiilaatii
gara Yordaanosii harka Yohaannisitti cuubamuudhaatii fi dhufee jedha. Taateen kun akkasuma akka tasaa waan taate utuu hin ta'in kaayyoodhaatiin kan raawwatamtedha jechaadha. Cuuphaan gooftaa keenyaa inni ajaa'ibsiisaan kun. Galiilaatii gara Yordaanosii fageenya hammamii ta'a laata kana namni tokko Google gootu isaammoo gara social media deemtanii asiin deebisuu rakkina ta'a. Ani galgala amee ummataati kun ilaalennaan akka maayilii 60-70 ta'aa jira. Maafan dubbii kana kaase adeemsi fayyinaa, adeemsi afuurawwaa, adeemsa joorniidha malee waan ganama dammaqanii arganii gooftaan fudhadhanii yookaan fayyisaa addunyaa dhufanii ani ilma fayyisaa addunyaa Mikaa'elii dhaqanii ani ilma Mikaa'elii intala Mikaa'elii ani intala Kidaana Miratiiti jedhanii kan fayyan utuu hin taane adeemsa fayyinni nuu kennameera. Adeemsa fayyina sanaan ol madaalullee yoo jiraachuu dadhabne hamma humna keenyaa akka eeyyamaaf jaalala waaqayyootti deddeebi'uudhaatiin fayyina sana simachuu qabna jechaadha. Galiilaatii gara Yordaanosii dhaqe. Egaa yeroo kanatti qulqulluun Luqaas akka barreessetti Luqaas boqonnaa 1 yoo dubbiftan boqonnaa 3 lakkoofsa 30 irratti keessattuu adda baasee gooftaan Yesuus Kiristoos waggaa 30 ture yeroo cuubame jedha. Waggaa 30 egaa dhala namaa fayyisuuf dhufee dhalatee gara addunyaa kana dhufee waggaa 30tti cuuphaa kana cuubame. Dhaloota hamma waggaa 30tti wanna gooftaan keenya raawwate kitaaba qulqulluu keessaa wanna baay'een argattan kan isin ajaa'iba. Beetelehemitti dhalachuu isaa argineerraa gara Gibxitti baqachuu isaa nu barreessaniiru. Deebi'ee dhufee Naazreetitti guddachuu isaa dhageenyeerraa achiin taalee waggaa 12tti immoo baduu isaa argine. Yuumatti mana qulqullummaa dhaqee haadha isaa babbaasaa jira yookaan eegduu isaa Yoosef jalaatii badee mana qulqullummaa kee baduu isaa dhageenya. Amma eddasitti waggaa 30tti immoo akka inni cuubame dhageenya. Darbee mana qulqullummaa keessatti akka inni deddeebi'aa ture argina. Manni kiristaanaa keenya seenaa baay'ee darboodhaatiin ol qabdee keessa qabdi. Gabaabinaatiin garuu waggaa 30 sana keessatti waan hojjete baay'ee mul'inaan beekamaa miti. Dubbiin guyyaa waggaa 30tti inni gara cuuphaa dhaqee kun garuu dubbii dinqisiisaadha. Maaliif guyyaa inni tajaajila isaa waggaa 3 olii fi tajaajile sana itti jalqabu ture maqaa ta'ee fi tajaajila isaa jalqabuutii fi gara Yohaannis isa cuuphaa dhaqee cuubame. Inauguration ajaa'ibaa miti. Tajaajila jalqabuuf maal godhee gadi of deebise kasoomina agarsiiseetu inni gooftaadha. Inni Yohaannis ana wajjin wal bira qabamee inni ilaalamu jedhe uumaan waaqaaf lafaa tajaajila isaa gadi of deebisuudhaan jalqabe. Dubbiin hafuurawwaa kun gadi of deebisanii hamma samiitti asii ol kaafamu harka waaqayyooni jechuudha. Kasoominaan tajaajila isaa jalqabe. Egaa waggaa 30tti gara Yohaannis yommuu dhufe Yohaannisin seenaa isaa hundumti keenya bal'inaan beekna. Nama kaayyoodhaatiin kaayyoo adda ta'een uumamedha Yohaannis. Kaayyoon Yohaannis uumame maal akka ta'e yaadattu? Maaliif uumame Yohaannis? Ana miti ergamichatu dubbate akkas jedhe ergamaani Gabriel yommuu abbaa isaatti ilma hin godhatte mana qulqullummaatti ittime. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa akkasidha. Saba gooftaa isaanii fi kan qopheessu kan qophaan gochuudhaatii fi gooftaa isaa dura kan adeemuudha ilmi kee ittiin jedhe. Maal gochuufi saba waaqayyoof qopheessuudhaaf gooftaa dura. Gooftaa dursee tajaajila waamicha kan jalqabuudha. Gooftaa isaa dursee Yordaanositti gadi bu'ee achitti isa eegee kan isa cuubuudha. Saba isaa immoo cubbamoota immoo gara waaqayyootti dursee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti harkisee kan isaan fiduudha jedhe. Yohaannis dhugumatti nama akkanaa ture. Akkamitti saba isaa gooftaaf qopheesse? Ayyaaneffannoo wajjin ol qabsiisnee yommuu ilaallu Yohaannis maal godhe? Yommuu ka'e akkuma Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti barreessetti karaa gooftaa karaa waaqayyoo qulqulleessaa jedhe. Iyya sagalee iyya sanaa lafa onaa keessaa iyyuu maal jedhe? Tulluun gadi haa jedhu
lapheen inni of tuulaani gadi of adeebisu kasoominatti adeebi'u jechaadha. Dachaani yookaan boolli immoo haguutu inni amantiin itti irratti immoo amantiidhaatiin asii ol ka'u amantiin isaa guutuu haa ta'u bu'aa booyii yookaan karaan inni oliif gadi bitaaf mirgaatti jajallatu immoo qaxxi jedhee adiriiru jedhe inni amantiidhaan walaallammiin gaaf tokko nama waaqaa gaaf tokko kan biraa ta'u immoo qajeelee gara waaqayyootti adeebi'u jedhe maaliifi dhufaa jira fayyisaani Kiristoos inni abdachiifame masaayichi inni filatame inni dibatame inni abdatame sun dhufaa jira maqaa ta'eefi daandii ta'aatii laphee keessan amantii keessan hafuura keessan sirreeffadhaatii simachuuf qophaa'aa jedhe. Akkasiinitu qajeelummaa isaanitti agarsiise. Sana booda bishaaniin isaan cuube. Bishaaniin isaan cuube. Ani jedhe bishaan kanaaniin gaabbiidhaa fi qalbii jijjiirrannaadhaa fi bishaan kanaaniin isin cuuba. Bishaan kanaaniin cubbuu keessanirraa isin dhiqa. Inni ana booda dhufu garuu anarra baay'ee caala. Inni garuu guddaadha. Inni garuu dhugumatti waaqaadha jedhe. Yeroo sanatti seenaa Yohaannis yoo yaadattanii sabni Israa'el Yohaannisiin akka keessa darbeeyyuu ati gooftaadha ati isa abdachiifame Kiristoos sanaatti jechaa ture miti. Warri barsiisonni seeraa dhaqanii ati Kiristoosii jedhan miti jedhe. Okay dhanii gadi xinneessanii immoo okay raajota keessaa tokkodha isas miti jedhe Yohaannisi. Ani sagalee masa lafa onaa keessaa iyyee namoota gara waaqayyootti waamu cuuphaadha malee Kiristoos miti jedhe. Hamma kana namni kabajame kuni gooftaa isaa yommuu ibsu maal jedhe ani kophee miilla isaatiillee gadi jedhee hiikuun nama naaf hin taane haggana na caalaa inni na booda dhufu suni jedhe. Argitu ammas kasoomina addana keessatti akkatti warri filataman ibsani namoonni yommuu too'isan ittoo eeyyee dhuguma ta'innaan jenneem yaadatumni tajaajila yommuu jalqabnu sabaaf yommuu hojjennu waan gurguddaa yommuu hojjennu ati yommuu jedhamnu harki yommuu nu rukutamu inirraanfanna seenaa keenyaaf kaayyoo keenya Yohaannis inni cuuphaani ati Kiristoos iyyuutti jennaan lakki miti ani garbichuma isaati jedhe. Yeroo tokko immoo yommuu nurratti namoonni kaani kaayyoo nu jijjiirsisa. Kuni qabsoo maqaa ta'eef suni kana maqaa ta'eef jennee kaayyoo dhugaa qajeelummaa dhiifneetu mo'ichaa fi duwwaa jallina meeqayyuu qabannee deemna kaayyoo keenyarraa kaanee. Yohaannis yommuu namooti ati sobduu dhalanii irratti kaanis immoo jiru isaaniinis immoo ilaalee sodaatee kaayyoo isaan jijjiirre ani tajaajilaa Kiristoos sanaadha jedhee dhugaatiin adeeme. Warra akkana dhugaa hojjetanii fi dhugaa barbaadan immoo abbaan dhugaa baay'ee isaan jaallata. Kanaaf Galiilaatii ka'ee na bira kottutti jedhe miti Yohaannisiin maal godhee gara Yohaannis isa hojii dhugaa hojjetu lafanni dhugaa hojjechaa jirutti dhaqe. Amma gaa Yordaanos walakkaatti gooftaan Yohaannis bira yommuu dhufe Yohaannisii fi gammachuu guddaa akka inni ta'e shakkiin qabnu. Maaliif na booda dhufaa inni anarra caalu jedhee abdiidhaan waggaa 30 eegaa ture. Gadameessa keessa taa'ee gooftaa Yesuusiin gadameessa maaramii keessatti arge Yohaannis jalqaba yaadattu. Ragaa ture maaramiin yommuu ergamaan Gabri'eelin ulfooftattiin jedhee ragaan inni kenneef adaadaani kee Elsaabeet ulfooftootti jedhe miti. Innaqee innatti haati keenya gaafa mana haadha Yohaannis dattu gadameessa keessaatii mucaan hin burraaqe inu taale hafuurri qulqulluun guuteennaani gadameessa keessa taa'ee gooftaa argachuudha. Ji'a jaadu waan gafa dhalootaani gooftaa. Egaa gara isaa yommuu inni dhufe waan na eeggachaa bara baay'eef ture kun baay'ee isa gammachiise. Garuu ajaa'iba inni hin eegne tokkotu ta'e yeroo kanatti maaltu ta'e inni gooftaan gara isaa dhufeennaan ni gammadee waa baay'eeyyuu yaadeera ta'a akka seenaa isaarraa dhageenyutti tarii cuubameetanii tajaajilli koo galma geesseetti isatti dabarseedhe ta'a. Gooftaan garuu dhufee maalittiin jedhe Yohaannis na cuubii ittiin jedhe. Cuubamuudhaafin gara kee dhufe. Ajaa'iba miti dubbiin kun nama inni kophee isaa tuquun naaf hin ta'u jedhetu gadi jedhee nan cuubamaa na cuubi ittiin jedhe.
kuni kan Yohaannis eege hin turre maqaa ta'eefi Yohaannis muxxinnaa'ee morme waan kan kuni tasuma ta'uu hin danda'u kuni waan raawwatamuun hin malleedha jedhee dide maaliifi ati gooftaadha ani garbicha keeti ati qulqulluudha ani cuuphaa qalbii jijjiirrannaan cuuphaa jira cuuphaa kanaafis overqualified goota anaafis overqualified goota jechuudha otuu ta'eeyyuu kan ma'uu malu anatu siin cuubamuu qabaa jedhe warri tajaajilu warri geggeessinu warri mana waaqayyoo isa ta'u iddoo biraattis hojjennu mee yaadame anatu cuubamuu naaf ta'a jechuun maal jechuudha Yohaannis anatu iyyuu cubbamaadha ati qulqulluudha jechuudha kasoominni akkasittiin mul'ata yeroo keenya qusachuu fi gooftaan maal ittiin jedhe sababa dhiyeesseef sababa cuubamuu qabuuf waanuma tokko duwwaa itti hime waan inni cuubamuu qabuuf maal jedhee dhiisinan itti siniiti akka kanatti ati na cuubuu keetiin ani cuubamuu kootiin qajeelummaa hunda raawwachuu qabna jedhe maaliif cuubame qajeelummaa hundumaa raawwachuu tokko miti lama miti keessaa filatee waan barbaade miti qajeelummaa hunda raawwachuu qabaa jedhe maal jechuu isaati mee dubbii kana mee xiinxaltanii yommuu ilaaltanii maal jechuu isaati gooftaan yommuu qajeelummaa hunda raawwachuu qabna jedhe karaa biraa immoo nu barbaachisa naanis na barbaachisa siinis hin barbaachisa qabna jechuun atis gochuu qabdaa anis cuubamuu qaba jechuudha gooftaan immoo maaliif cuubamuu barbaachise qajeelummaan inni raawwachuu barbaade suni ajajamuudha ajajamuu maaliifi Yohaannisiin abbaani koo ani hafuurri qulqulluun waaqayyootu si erge maal jedhee dhaqiitii dhala namaa barsiisi cuubi jedhee si ergeera ani immoo dhala namaa ta'ee foon uffadhee waan an dhufeefi exceptioniin qabu qulqullummaa hunduma raawwachuu qaba maqaa ta'eefi harka keetti cuubamuu qaba akka kanatti qajeelummaa raawwadhaa jedhe qajeelummaadha jechuudha ajajamuun waaqayyootu ajajame argituu yaa saba waaqayyoo edda gooftaan hamma kana ajajame akkamittiin kabajachaa irra cuuphaa kana akkasumaan faarfannee gammaduu duwwaan utuu hin ta'in nutis ajajamuudhaatiin waaqayyoo fi isa waaqayyo jedhe raawwachuudhaanitu kabajuu qabna jechuudha ayyaana kana dabaleesi gooftaan kan cuubamuun isa barbaachisee fi tokkummaa uumuu barbaade warra cuubamoota sanaa wajjin kan dhufe cuubamoota gara isaatti deebisuudhaaf gooftummaaf olaantummaan utuu hin ta'in garuu hojiidhumaan isaanii wajjin tokko ta'e cuuphaa isaanii cuubamee lafa isaan jiranitti dhaqee isaanii wajjin waan isaan godhan isa qajeelaa ta'e hundumaa godheetu qajeelummaa agarsiise kanaaf Yohaannis yommuu dubbii kana dhaga'e tole gaa dubbii kana mo'achuu hin dandeenye qajeelummaa inni raawwachuu barbaade kana dhowwuu hin dandeenye maqaa ta'eefi tolee jedhee gooftaa isaa waaqa isaa cuubee cuuphaa isaatiin immoo cuuphaa keenya akkasiin gooftaan keenya eebbise egaa gooftaan qajeelummaa hojjechuudhaafitu cuubamuun isa barbaachise Yohaannisiin immoo maaliif gooftaa Yesuusiin cuubuun isa barbaachise yaaddanii beektu maaf si barbaachisatti waan guddaa icciita guddaa tokkotu jira iccitichis Yohaannis ofuma isaatiif dhugaa ba'eera Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 1:33 irratti dubbii ajaa'ibaa dubbate Yohaannis eega cuubeetii booda iccita isaaf ife tokko dubbate maal jedhee aniyyuu isa hin beekun ture hamma har'aatti jedhe hamma har'aatti tasuma isa hin beekun ture animtiyyuu beekan see malee akkasaan ol beekanii durbii namiti maaliif Elsaabeet adda maaramii taatee Yohaannisii fi gooftaan Yesuus fooniin immoo durbiidha jechuudha firoomaan iyyuu ol beeku garuu dubbiin kan inni jechaa jiru aniyyuu dhugumatti waaqa akkanaa ta'uu isaa har'a reefuu naaf mul'ata aniyyuu Kiristoos inni dhugaa Yesuus inni beeku suni isani beekurra caalaa guddaa ta'uu isaa har'an argee jedhe maal argee yommuu Yohaannis gooftaa Yesuusin cuubee akkuma cuubameen samiin garaagara baname samiin baname dhoksaani waaqayyoo ifa ta'ee mul'ate yeroo kanatti maaltu ta'e
Hafuurri qulqulluun fakkeenya gugeetiin dhufee mataa isaarra buufate. Abbaanoo waaqarraa maal jedhe? Kuni ilma koo isan jaalladhuudha. Jaallatamaa cuuphaanii jaalala ajaa'ibaatutti mul'ate. Kuni ilma koo isan itti gammaduudha. Cuuphaanii gammachuu ajaa'ibaatutti mul'ate. Jedheetu Waaqayyo abbaan immoo gooftaa Yesuusiif ragaa ba'e. Yohaannis inni na erge jedhe caqasan sila isinii kenne kanarratti Yohaannis boqonnaa 1:33 irratti inni akka ni cuuphuuf na erge yommuu cuubdu hafuurri qulqulluun mataa isaarra kan buufatu yommuu argitu inni masaayichi isa kanaadha jedhee natti himee ture. Gaafa nani kana jaboon arge Kiristoos inni eegnu isa ta'uu isaanii sirriitti bare jedhe. Egaa saba Waaqayyoo yeroo baay'ee Waaqayyoon beekna. Yeroo baay'ee ijoollee fayyisaa addunyaati jennee yommuu yaadnu hundi waan nuuf ife nutti fakkaata. Yohaannis carraa guddaa dhabeedha oli. Otoo akkuma dideen isin cuubu morma koccita malee dideera ta'e Kiristoos isa dhugaan isa ta'uu isaa eenyummaa isaa sirriitti hin baru ture. Kanaaf egaa nus kanarraa waan barachuu qabnu dubbii Waaqayyoof ajajamuun tarii nu galuu dhiisuu danda'a. Yeroo sana haalli jireenyaa bitaa fi mirgi isaa nu galuu dhiisuu danda'a. Adeemsi keenya eessuma ga'u waggaa meeqa kanuma dubbiin kun maa inni nu jechisiisuu danda'a. Yoo Waaqayyootiif ajajamnee isa qabannee adeemne guyyaa tokko aniyyuu adda nageenyaan seene jennee hamma dinqisiifannutti Waaqayyoo ajaa'iba nu agarsiisuu danda'a. Yohaannis isi cuuphuun naaf hin malu tasumaa jedhee cuuphee garuu edda ka'ee booda akkuma inni didin jedhe waan jedhe isinitti fakkaatu gudii taheen oole tun kana goone ta'e waan jedhe isinitti fakkaatu gaaf tokko akkas jechuu dandeenya ta'a adeemsa keenya keessatti yoo har'a boodatti deebine. Har'a yoo dhiifne har'a yoo abdii kutanne guyyaa tokko utuun hin goone ta'e tuman ticceera ta'e jechuu dandeenya. Qajeelummaa qabattanii amma deemtanitti yoo namni harka rukutee isinitti ho'ise baay'ee isinitti ho'in yoo namni isinii mormee gufuu isinitti ta'e gufattanii boodatti hin deebiinaa. Inni isin fuudhee ka'e amma isin sadarkaa keessanii walitti hubattanitti guyyaan isin hubachiisu hin ga'a. Guyyaan isaa maqaa ta'ee fi abdiidhaatiin adeemnu. Yohaannis gooftaa cuuphuudhaatiin sirriitti isa bare. Baruu duwwaa miti tajaajilli isaa fi xaamba'uu achitti argee gooftaa isaa fi saboota qopheesse sana namoota warra cuuphaan deebise sana duratti ragaa biyya lafaa isa guddaa ta'e inni kun hoolicha inni kun ilma Waaqayyooti jedhee ragaa ba'e. Har'a ayyaana cuuphaa warri qabanyee addanaa galaa jirru inni nuti amannu Kiristoos isa dhugaati jennee ragaa baane. Inni nu waame suni fayyisaan addunyaa isa amanamaadha jennee gaafa ximqataa duwwaa utuu hin ta'in gaafa cuuphaa duwwaa gaafa dhalootaa duwwaa utuu hin ta'in yeroo hundumaa ulfina isaaf akka jaalala isaatti jiraachuu qabna. Eebbi cuuphaa isaa hunduma keenyarra oolee haa bulu. Kan nu barsiifate Waaqa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluuf galanni haa ta'u. Amiin. Waaqa obboleessa keenyarra bulee akka nuuf ta'utti akka nuuf galutti kan nu barsiisee Waaqayyo abbaa keenyaa galanni ulfinni nuuf haa ta'u. Waaqayyo galannaa ta'u. Obboleessa keenya immoo sagalee Waaqayyo isa nu barsiise kana mootummaa Waaqayyo isaa dhaabsisu. Sagalee Waaqayyo isa nu barsiise mootummaa Waaqayyootti isaa yaadatu. Nus kan barannee kan dhageenye hojiirra oolchinee akka Waaqayyo jaallatutti akka Waaqayyoof ta'utti hojiirra oolchinee ijoollota koo manni isiniif qophaa'e kunoo ana biraa kottaa ol seenaa jedhee Waaqayyo mana jireenyaa mana bara baraa sana keessatti iddoo gammachuu sanatti Waaqayyo hunduma keenya nu haa yaadatu. Amma faarfannaan